Nama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota chaanaalii koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha jirtuu nagaa keessanii nagaa koodha galata waaqayyo har'a hojii bareedaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Namoonni hojii kana beektanii hin beektu, namoonni hojii kana hin beekne garuu hojiin kun maal akka ta'ellee isiniifan ibsaa. Amma Itoophiyaa keessan jira, viidiyoo kanallee Itoophiyaa keessa taa'ee waraabaa jira. Hojiin kun hojii baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Hojii bullaati. Bullaan kun galiillee ni qaba, dadhabbiillee baay'ee hin qabu jechuudha. Akkamitti akka hojjetamullee isiniifan himaa. Garuu amma bullaan kun maal ta'ee jira? Miicamee afamee jira jechuudha. Goggoguudha. Bullaan kun bakka garaagaraa kiiloodhaan deema jechuudha. Namoota ajajatanii akka ajajaatti madaabaraadhaanis aamsadhaanis akkasumallee feestaalitti akka sakkaaratti nannee ajajaanillee erguu hin dandeenye jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya amma xiqqoo viidiyoo sikseen isin agarsiisa. Kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo irratti kunoo sukkuumamaa jira, afamaa jira akka goggoguuf jechuudha. Akkuma argaa jirtanii baay'eedha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii sharaa irratti akkanatti afamee jira jechuudha. Gibbiin alatti akkanatti haala gaariidhaan sharaadhaan afamee jira. Innaa kun hundumtuu yeroo goggogetti immoo namoota nu ajajataniif madaabaraa feestaalii akka nu ajajate jechuudha. Namoonni kiiloodhaan barbaadanii aga kiiloo meeqatti nu biraa argattu jechuudha. Matoodhaan illee matoo 2, matoo 3, matoo 4, 5, 6 dhaabbii hin qabu jechuudha. Akka barbaadanitti asii argattu. Hojiin isaallee namoonni hojii isaa immoo hojjechuu barbaadan hojii isaallee illee gaarii akka ta'e dadhabbii hin qabu. Ni miicitu yeroo barmeelatti miicame yeroo miicaa isaatis viidiyoon isinii waraabaa. Amma miicaa isaa xumurree akkuma argaa jirtan harka kiyyallee ani afee diriirsan jira jechuudha. Harki kiyyallee kana fakkaataa viidiyoo maraa jira ani. Yeroo miicamullee akkamitti akka miicamu, akkamitti akka bitamu, eessaa akka dhufu, hojii isaallee fakkeenyaaf yeroo fayyadama isaa, nyaanni isaallee akkamitti akka nyaatamu hunda isaa isiniifin ibsa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya asitti egaa viidiyoo kana kan isinii waraabee fi namoonni bullaa kana maatii bittanii fakkeenyaaf bullaan kun walumaa galatti nyaata marqaati jechuudha. Marqaa ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf akka qinceetti namoonni qincee marqaa hojjetan ni beektu jechuudha. Marqaan kun kunoo kan akkatti goggogee jiru kun jechuudha. Bishaaniin baxaxaniiti marqaa isaa kan hojjettanii jechuudha. Laamma harka koo irratti ilaala'a. Harka koo irratti goggogee maal fakkaata daakuu. Baay'ee bareedaa jechuudha kun jechuudha. Haala gaariidhaan hojjetamee jira. Amma magaalaa garaagaraa irratti raabsamuuf jira jechuudha. Samuuna kana boru kamisaa boru hin gala kabiraatu gala. Kanammoo jalaa goggogsinee jirra jechuudha. Namoota fakkeenyaaf nu ajajatan Finfinnee baay'inaan Finfinnee Adaamaa kana irratti sergaa jirra jechuudha. Feestaaliidhaan kiiloo amma barbaadanii jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana isinii waraabee fi waa lamaa fi tokkoffaa namoonni ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa isiniif maxxansa viidiyoo kana jalatti. Namoonni maatii keessaniif keessattuu namoonni dhukkuba duddaa dhukkubsattanii wantoota garaagaraatiif faayidaa guddaa waan qabuu fi namoonni ajajachuu barbaadan na ajajadhaati. Iddoo isin barbaadanitti Jimma yoo barbaadan Jimma, Finfinnee yoo barbaadan Adaamaa, Shaashamannee bakkoota garaagaraatti isinii erguu nan danda'a. Kanaafuyyuu na ajajadhaa isiniin jedha. Akkasumallee namoonni magaalaa kana jirtan hojii kana hojjechuu immoo yoo barbaadan hojii kanallee akkamitti akka hojjettan isin barsiisuu hin dandeenya. Hojii bu'a qabeessadha. Hojii baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf bu'a qabeessa. Haala itti fayyadama isaa nyaataaf immoo jechuudha. Namoonni dhibee addaa garaa dugda minaamni kanallee fayyadamtan maatii keessanii bittanii sapiraayisii yoo gootan heloo yoo jettan bakka isin jirtanitti isinii qaqqabsiisuu hin dandeenya isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma argitanii ammi kun isaadha jechuudha. Kan garanatti afamee jiru ammi kun hundi isaadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kun haala kana fakkaatuni. Dhugaa dubbachuudhaaf nyaata baay'ee bareedaa, nyaata ajaa'ibaa, nyaata aadaa Oromoo filatamaa ta'eera jechuudha. Yeroo duratti amma nama ramiti jechuudha. Fayyadama isaa namoota itti beekantu itti fayyadamaa ture yeroo bara duratti jechuudha. Amma immoo magaalaadhaa gara magaalaatti ergamaatiin jira jechuudha. Magaalaa baadiyyaa hunduyyuu hin dhiyeessa jechuudha. Yeroo keessummaan namatti dhufee nyaata dafee namaa qaqqabuu danda'udha. akka qincee sanallee ibiddarra baay'ee hin turu jechuudha. Kun haala salphaadhaan gaarii isaa fakkeenyaaf bareeda isaa
bullaa jedhameef osoo hin ta'in gaarii isaati jechuudha kan fayyadamtanii. Kun amma jechuudha walumaa galatti xumurameera jechuudha. Nyaachuu qofa yoo ta'e malee xumurameera jechuudha. Haala hojii isaa immoo yeroo miicamuu yeroollee ayzuuziin illee fe'ee fiduu akkamitti akka hidhamu akkamitti maal akka ta'u isaa viidiyoo yeroo dhuftutti na eeggadha. Namoonni hojii kanallee hojjechuu barbaadan fakkeenyaaf anama viidiyoo kana waraabaa jiru magaalaa Walisooti jechuudha. Namoonni magaalaa kanarra jirtan hojii kanas hojjechuu feetan fakkeenyaaf suuqii hojii waan adda garaa irraa hojii bu'a qabeessa dadhabbii hin qabu. Waa lamatu isin barbaachisa tokko saantima qabaachuun barbaachisaadha. Saantimni hojii kanallee ittiin hojjettan murtaa'aa saantima xiqqaa miti jechuudha. Maallaqa guddaa isin gaafata. Akkuma immoo maallaqa guddaa isin gaafatu hojii bu'a qabeessa jechuudha. Bu'aa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuqii tokko yoo bantan suuqiin suni mana kiraa jedhee akkasuma wantoota garaagaraa jedhee baay'ee isinitti ulfaachuu danda'a. Kun immoo mana mataa keessanii yoo qabaattan bakkoota wantoota kana bullaa kana keessan matoodhaan keessa yoo qabaattanii waanuma rakkisuu hin qabu jechuudha. Mana kiraarraallee bilisa taatu bu'aa isarraa kanarraa argattan immoo itti fayyadamtu jechuudha. Kanaaf egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya waa lamatu jira. Bullaa kanaa fi bullaa kana yoo argitan harka koo gubbaa irratti yoo argitanii kuni baay'ee tokko goggoge xumuramee jechuudha. Kan kaleessa dheengadda afaa turreedha. Fakkeenyaaf immoo isaan kunii jechuudha. Isaa kana immoo yoo fudhattanii kanarraa afuu jalqabe garaagarummaa isaanii doo'aa jiidhadha jechuudha isaan kun. Kanaaf egaa walumaa galatti bullaa kana namoonni maatii keessaniif kiiloodhaanis haa ta'u kiiloo 5 haa ta'u 6 haa ta'u aamsadhaan illee binnee maatii keenya sapiraayisii goonaa qallaba maatii keenyaa kan ji'a 3 ji'a 4 jettanii yaaddanii lakkoofsa bilbila kiyyaati yoo heloo jettan bakka isin jirtanitti isinii qaqqabsiisuu nan danda'a. Isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota keenya. Egaa mee viidiyoo xiqqoo keessan gala jechuudha. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya kuni anaadha. Akkuma argitanii kun haala bareedaa ta'een yeroo hundaa jechuudha qilleensi nurraa fudhata. Akkuma nama jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kana fakkaatu argitanii akkatti bareeda. Kun akkatti yeroo sukkuumtan bishaan qofatti dabaltu jechuudha. Hordoftoota keenya nyaata baay'ee ajaa'ibaa nyaata baay'ee bareedduu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Kanaaf namoonni ajajachuu barbaadan isinii kan maxxansa heloo yoo jettanii bakka isin jettanitti isinii fiduu nan danda'a. Akkasumallee erguu nan danda'a. Maatii keessan sapiraayisiidha. Qallaba ji'a 3 ji'a 4 maatii keessan yoo bittanii baay'ee natti tola. Kanaaf egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya hojii baay'ee gaariirra jirra amma hojii ajaa'ibaarra jirra. Namoota baay'eetu hojjeta jechuudha. Ana qofa osoo hin ta'in kunoo namoota baay'eetu hojjeta. Kan illee mana galan illee ni jiru jechuudha. Ammaaf nama 2 nama 3 nazirra. Egaa yeroo biraa immoo haala bareedaa ta'een jechuudha. Viidiyoo isinii marra. Akkasumallee hojii kana hojjechuuf ka'umsi maallaqa meeqa nu barbaachisaa yoo jettan illee haala gaariidhaan isin ta'uu danda'a. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Bu'a qabeessa waan ta'eef itti laafinaa. Inni guddaan maatii keessan immoo sapiraayisii heloo nuun jettanii maatii keessan sapiraayisii yoo gootan baay'ee nutti tola. Bakka kamittuyyuu Shaashamannee Adaamaa Finfinneetti yoo barbaadan bakka Oromiyaa keessa bakka barbaadanitti diilallaa dabalatee Walisoo keessallee maatii keessan sapiraayisii yoo gootanii keessattuyyuu amma lafti ganna waan ta'eef kanaaf sapiraayisii yoo gootan baay'ee isinitti gammadu isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kanaadha. Aga viidiyoo biraatiin informationii biraa qabadhee isiniif dhufaa. Viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'een isin jaalladha isin kabaja. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tolee laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif daddabarsuu hin dagatina. Isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Fayyaa nagaa naaf qabaadha. Baay'ee.